Jarri kun lamaan hiriyoota. Lamaan isaaniiyyuu miindeffamanii hojii mootummaa waliin hojjetu. Mana tokkos waliin jiraatu. Bakka kana taa'anis haala qaala'insa jireenyaa waliin haasa'aa jiru. Inni magaalli kun akkas jedhe hiriyaasa isa diimaa kana gaafate. Akkam isiniif miindaan dabaleera jedheeni. Inni diimaan kunis deebisee akkas jedhe. Lakki miindaa maaltu nuuf dabala? Achuma wanti dabale tokkoyyuu hin jiru. Isumarraayyuu waan garagaraa jedhanii nurraa kutaa jiru. Hammarraa cetutu dabale malee wanti kiisii keenya seenu wanti dabale tokkollee hin jiru jedheeni. Isaanis taa'anii amma falli keenya maalii? Gaafa jireenyi qaala'u inni daldala isaarratti maallaqa dabala. Inni qotu midhaan qotu yookaan callaa isaarratti gatii dabala. Inni mana nutti kireessis mana kireeyii isaarratti mana kireeyii dabalata. Kun hundumti isaayyuu immoo unuuf miidhaadha. Gatiin midhaanii yoo dabale nurratti dabala. Gatiin daldalaa uffata garagaraa yoo dabales nurratti dabala. Manni kireeyinis yoo dabale unuma irratti dabala. Kan keenya falli keenya maali? Yoo mootummaan gubbaarraa miindaa keenya nuun daballe akkamitti jireenya kana jiraachuu dandeenya jedhanii wal wajjin dudubbatanii kanuma gidduutti mee jedhe dhaqeen saamunaa bitadhee dhufa jedhee biraa qajeele. Kunoo innis suuqii dhufe. Maal siif kennu jedheen eebbaan suuqii. Innis saamunaan meeqa jennaan qarshii 70 jedheen. Maal yoom 70 galennaan torbanuma kana dabale jedheeni. Tole haa ta'u saamunaa ishee xiqqoo kana immoo naaf kenni jedheeni. Abbaan suuqii deebisee innis 50 galeera jedheeni. Maal kaleessa 25 hin turre jennaan har'uma dabale jedhe. Amma namichi kun ittumayyuu abdii kutate. Suuqii keessas asiif achi ilaalee finyoo yookaan kirrii arge. Meeqa finyoon kun immoo jedheeni. Innis birri 30 jedheeni. Funyoon kaleessa birri 3 binnus 30 galee. Tole haa ta'u fidi isuma naaf wayya ofan maara jedhee finyoo kana bitatee miira aariitiin suuqii sana biraa qajeele. Wanti hundumtuu dabaleera. Waan hin daballe miindaa hojjetaa qofa. Namichi kun immoo kaardii bitachuuf zayitii balbala dhaabbatee gara suuqiitti gore. Abbaan suuqiis kaardii kennuufiif gaafa jedhu namichi kun duubaan dhufee zayitii inni keewwate jalaa hatee fiigaa qajeele. Barichumatu bara wal saamuu, bara wal nyaachuu, bara walii yaaduu dhabuu ta'e natti fakkaata. Namichi kunis akkatti rakkatee bite isatu beeka. Garagalee zayitii isaa dhabe. Akka ta'us wallaalee fiigaa qajeele. Hamma danda'e ni fiige. Jireenya akkas qaala'e zayitii akkas dabale akkamitti dhiisee gala. Asiif achi joores ni dhabe. Abbaa fuudhes qaqqabuu hin dandeenye. Itti joonja'e, itti zoore, lafa dha'ees ni kufe. Egaa jireenya ammaa kun lafa hundumaatti nama hundumaatti waan cimte fakkaata. Inni sila hiriyaansaa manatti na eege saamunaa bitadheen dhufa jedheenis amma waan qabu hunduma funaannate karaarra daddarbamaa tabarbaraa olii gadi joonja'aa asiif achi ilaalaa fiige. Maal ta'e laata? Maaltu isa mudate laata? Hiriyaansaa tokko finyoo bitate ittiin of ajjeesuuf qajeele. Inni immoo kunoo asii waan qabu funaannate daandiirra akka nama maraatetti fiigaa jira. Qaala'insa jireenya otoo karaarra deemus hiriyyaasaa isa of ajjeesuuf deemu faana walitti dhufan. Maal taate? Maaltu si mudate? Waan qabnu hunda manatti nambisne atoo hunduma baattee deemaa jirta jedhee gaafateeni. Innis deebisee akkas jedhe. Maal dubbatta? Waa'ee jireenyaa qofa odeessina malee kunoo manni kireeyii birrii 7,000 gale jedheeni. Innis ni rifate. Maal akkamitti takkaatti dachaa dabala jedhees miira naasuutiin achumatti ofirratti lafa dha'e. Hiriyyaasaas bira darbee jedhe si wayya an jireenya kanatti ka'issiin hin jedhu jedhee bira darbee qajeele. Egaa maaltu fala? Jireenya hawaasni keenya jiraachaa jiruu fi qaala'insi jireenyaa ammaa kun waliin madaalu. Waaqayyo furmaata nuufaa fidu. Ana obboleessa keessan Waaqaan boonedha. Viidiyoo kanaaf ergaa isaa yoo jaallattan hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Ulfaadhaa galatooma.